Yoya Shamar Kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raabti bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin ala qabachaa har'as barnoota addaatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kana keessatti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessanitti yeroo itti fayyadamtan fakkeenyaaf isin Facebook itti fayyadamaa jirtan jennu Facebook itti osoo fayyadamaa jirtan imo keessan Telegram keessan akkanumallee YouTube irratti YouTube keessan internetan ala godhuu akkaataa ittiin dandeessan. Internet keessan ni hojjeta wifi dhaan ta'uu danda'a, data dhaan ta'uu danda'a kan fayyadamtan jechuudha. Wifi yoo ta'e wifi, data yoo ta'e data jechuudha. App itti fayyadamtan malee appota kaawwan internet akka hin fayyadamne akkaataa ittiin gochuu dandeessanidha isinitti agarsiisa. Akkuma duratti isiniif kaasuudhaaf yaaletti fakkeenyaaf isin Facebook keessan itti fayyadamaa yoo jiraattan imo irratti, Telegram irratti, WhatsApp irratti namoonni immoo bilbilanii message isin erguudhaan online jiraachuu keessanillee akka hin beekne message illee akka isin ergine akka isin bilbille akkaataa ittiin gochuu dandeessan. Internetan ala gonkumaa ni gootan jechuudha. Appii barbaadan qofa heeyyamtanii fi appota kaawwan ni balleessitu jechuudha. Kana jechuun dhaggeeffattoota kan koo appii barbaadanitti internetan fayyadamtan, appii hin barbaanne immoo internet irraa cuftan. Wifi's ta'uu danda'a, dataadhaan warroonni fayyadamtan jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuudhaaf immoo dhaggeeffattoota kan koo appii tokko isin barbaachisa. Appii kana eessaa buufattan, akkamitti itti fayyadamtan, steepii tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Appii kanatti fayyadamtanii appii barbaadan internetaan ala gochuu ni dandeessan, appii barbaadan immoo itti fayyadamuu ni dandeessanii. Warroonni wifi itti fayyadamtanis warroonni data itti fayyadamtanis jechuudha. Appii kana eessaa argachuu akka dandeessan, akkamitti akka itti fayyadamtan amma guutuu isaa isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo namni kamiyyuu isin jeequu hin danda'u. Wanta barbaadanitti YouTube irratti viidiyoo osoo ilaalaa jirtan namni isin bilbilee isin jeequu danda'a karaa WhatsAppiitiin, karaa Imootiin, karaa Telegramaatiin jechuudha. So wanta kana immoo akka isin irratti hin raawwanneef appii barbaadan internetaan ala gootanii, appii barbaadan immoo internet keessanitti fayyadamtanii jechuudha. Gara barnoota keenyaatti osoo hin darbee warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni hangammaatti maatii YouTube channelii kanaa hin ta'in immoo subscribe gochuudhaan maatii YouTube channelii kanaa akka taatan kabajaadhaan isin affeera. Video kana like gochuu hin dagatinadha. Like anaaf waan guddaadha. Isiniif garuu sekendii tokkoof like gochuu hin irraanfatina. Video kanas share gochuu hin irraanfatinadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti yeroo Facebook itti fayyadamtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo namoonni karaa Imootiin, karaa WhatsAppiitiin, Telegramaatiin meseejii adda addaa erga adda addaa isinii bilbiluudhaan isin jeequu danda'u. Kunis daataan keessan akkuma asirratti argartan wifiin kan koo free amma banaa jira. Yeroo kanatti Imo irratti, Telegram irratti, TikTokiidhaan namoonni bilbilaan jechuudha meseejii adda addaa barreessuudhaan na jeequu danda'ani. Online jiraachuu kan koollee akka sararra jirullee na beekuu danda'ani. So appiin har'a isinitti agarsiisu kun immoo dhaggeeffattoota kan koo appii barbaadan qofatti akka fayyadamtan interneta isin godha yookaan wifi'ttis yoo kan fayyadamtan ta'e appii barbaadan san qofa akka wifi fayyadamu gochuu ni danda'a. Appota hafan jechuudha kan isin hin barbaanne internet irraa block isiniif godha jechuudha. Internetatti hin fayyadamu jechuudha. Appii barbaadan qofaaf heeyyama kennitaniif akka interneta fayyadamu jechuudha. Yookaan akka wifi fayyadamu. Lamaaninuu fayyadamuu dandeessan. Appii kana duraan dursee eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Itti aansee immoo itti fayyadama isaa isinitti agarsiisa. Appii kana argachuudhaaf salphumatti browsera kamiyyuu keessa seenuu dandeessan. Google Chrome keessa seenuu isinitti agarsiisa. Google Chrome keessa ni seentu. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kana barreessitan findjob25.com jedhaatii barreessaa. Findjob25.com jettanii yeroo barreessitan isa lammaffaa irratti isiniif dhufu kanarratti kilik godhaa. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argartan findjob25.com kan jettu kana isa jalqabaa kanarratti kilik godhaa. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti akkuma asirratti argartan bakka search baarii kana kilik gochuudhaan akka iskiriinii irratti isiniif barreessetti barreessitu. F jettanii W jettanii ergasii S jedhaatii barreessaa. Akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti erga barreessitanii booda FW S jettanii erga barreessitanii booda search gootu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Kana keessa gad dhufuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan thumbnail kana ofirraa qabu. Thumbnail kana irratti yookaan suuraa kana irratti kilik gootan. Thumbnail kana sirriitti ilaaladhaa. Isuma irratti kilik gootan. Beeksifni yoo isinitti dhufe X gochuudhaan bira darbuu ni dandeessu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Akka thumbnailiin kun kana fakkaata. Bakka kanatti barreeffama dheeraatu jira. Barreeffama kana irra gad darbuudhaan gara dhumaa irra ni dhuftu. Ergasii immoo as argitu kan jedhu jalatti download kan jettu kan barreeffama kan qalama diimaadhaan barreeffamteetu argama. Download kan jettu kana irratti kilik gootan. Ergasii appii kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan ni buufattu jechuudha. An already install godhee gara bilbila kan kootti waan buufadheef keessa seenee isinitti agarsiisa. Appii kun Freewell jedhama.
Freewell kan jedhamu kana aappii kanatti fayyadamuudhaan aappii barbaadan internet akka fayyadamu gochuu ni dandeessan. Aappii barbaadan immoo internet akka hin fayyadamne yookaan offline akka ta'u gochuu ni dandeessan. Aappii kana keessa ni seentu. Yeroo keessa seentan kana fakkaata aappicha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif yoo kan itti fayyadamtan ta'e permission isin gaafachuu danda'a. So ergasii asitti off on wanta godhamu jira. Ishee kana on godhattan. Yeroo kana aappichi hojii eegalee jira jechuudha. Aappis ka jedhu kana kilik gochuudhaan keessa seentu. Ergasii akkuma amma asirratti argartan dhaggeeffatu kan koo aappii barbaadan jechuudha. Inni asirratti argamtan warroota wifi itti fayyadamtan wifi itti fayyadamtan internetaan ala gochuudhaaf inni garanatti argamu immoo dhaggeeffatu kan koo warroota daataadhaan fayyadamtan isa kana fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf aappoota bilbila keessan irratti fayyadamtan isin Facebook itti fayyadamaa yoo jiraattan imo irratti namni akka isin hin jeeqne yoo barbaadan karaa internetaatiin imo keessa wifi-dhaan ala gochuu yookaan immoo daataadhaan ala gochuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf wifi ka jedhu kanarratti kilik yeroo gootan akkuma asirratti argattan X irratti godha. Daatas warri fayyadamtan immoo mallattoo daataa kanarratti kilik gochuudhaan X yeroo gootan akkuma asirratti argattan imoon kan koo internet kan koo akkuma asirratti argattan wifi kan koo banaadha. Asirratti immoo X itti godhee jira. Kana jechuun yeroo kanatti namni kamiyyuu imo irratti argachuu hin danda'u. Na jeequus hin danda'u. Sababni isaas imoon kan koo wifi-dhaan ala godhee jira jechuudha. Warroonni daataatti fayyadamtan asirratti daataa keessan kan off gootan jechuudha. Warroonni daataatti fayyadamtan. Aappii biraas kan biraas isinitti agarsiisu fakkeenyaaf messenger irratti namni akka isin hin jeeqne barbaadan warroonni wifi-tti fayyadamtan fakkeenyaaf wifi-tti fayyadamaa jira. So yeroo kanatti namni messengeraan akka hin jeeqne barbaade mallattoo wifi kana kilik gochuudhaan ofirraa X godhaa jechuudha. Akkuma asirratti argattan haala kanaan. Warroonni daataatti fayyadamtan immoo mallattoo daataa kana kilik gochuudhaan messengerri keessan akka interneeta hin fayyadamne gochuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa haala kanaan dhaggeeffatu kan koo aappii barbaadan interneeta akka fayyadamu gochuu ni dandeessan. Aappii hin barbaanne immoo ofirraa block gochuudha. Interneeta irraa block gochuu akka interneetatti hin fayyadamne gochuu ni dandeessanii jechuudha. Akkanumallee Telegram irratti namni akka isin hin jeeqne barbaadan fakkeenyaaf Telegram irratti illee warroonni daataa fayyadamtan fakkeenyaaf nama daataa fayyadamu yoo ta'e an fakkeenyaaf wifi fayyadama isin daataa haa jennuti warroonni daataa fayyadamtan akkuma asirratti argattan Telegram fuulduratti wantoota lamatu argama. Inni jalqaba irratti argamu wifi-dha. Inni itti aanu immoo daataa warroota fayyadamtaniif tajaajila. Isuma daataa kana irra kilik gochuudhaan akka daataa hin fayyadamne godhaa jechuudha. Yeroo kanatti Telegram kan koo interneeta hin fayyadamu jechuudha. Online jiraachuu kan koo hin agarsiisu. Tasumayyuu interneeta hin fayyadamu. Yeroo kanatti namni kamiyyuu interneetaan na argachuu hin danda'u. An fakkeenyaaf asirratti wifi fayyadamaa jira garuu interneeta irratti Telegram irratti garuu tasumayyuu na argachuu hin danda'an. Offline godhee jira jechuudha. Egaa haala kanaan dhaggeeffatu kan koo aappii kanatti fayyadamuudhaan namoonni akka isin hin jeeqne gochuu ni dandeessanii. Isin yeroo fiilmii adda addaa YouTube irra ilaaltan. Isin yeroo YouTube irratti viidiyoo adda addaa ilaaltan jechuudha. Akkuma asirratti argattan viidiyoo kana ilaalaa jiran yeroo viidiyoo kana ilaaltanitti jechuudha dhaggeeffatu kan koo namoonni karaa imootiin karaa telegiraamaatiin isinii bilbiluudhaan online jiraachuu keessan ni agarsiisa. Sababni isaas wifi kan koo banaa waan ta'eef online irra jira. So imoonis telegiraamnis aappiin hundinuu ni hojjetu jechuudha. Kanaafiyyuu aappoonni kunneen akka hin hojjenne barbaadan jechuudha. Aappii maduratti isinitti agarsiisa kana keessa seenuudhaan aappoota kanneen ofirraa block gochuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf imo yoo ta'e imo ofirraa block gochuu dandeessan. Imo jettanii search gochuu ni dandeessan. Imo jettanii search yeroo gootan haala kanaan jalqaba irratti isinii fida. So imo keessan ofirraa block gootan akkuma duratti ofirraa block godhee jechuudha. Amma fakkeenyaaf imo irratti namni kamiyyuu kanan arganne yoo barbaade ofirraa block godhaa jechuudha. Warroonni wifi itti fayyadamtan isa kanatti fayyadamtanii warroonni daataatti fayyadamtan daataa karaa isinitti agarsiisa jechuudha. Haala kanaan block ofirraa gochuudhaan akka imo irratti namni kamiyyuu isin hin jeeqne gochuu ni dandeessan. Asirratti hubachiisa. Warroonni daataa fayyadamtan isa kanatti fayyadamtan. Isa kanaan ofirraa block gootan. Dogongoraan garuu daataatti osoo fayyadamaa jirtanii asirratti wifi-dhaan yoo kan ofirraa block gootan taate daataan already banaa waan jiruuf aappicha hojjetaa jira. Fakkeenyaaf wifi-tti fayyadama yoo ta'e wifi-tti fayyadamaa jira akkuma asirratti argattan. So kanaafiyyuu an kan ofirraa block godhuun maalidha jechuudha wifi-dhaan kan garanatti argamu kanarratti. Dogongoraan garuu fakkeenyaaf imo ofirraa block godha jedheeti imo fakkeenyaaf imo irratti isinitti agarsiisu imo ofirraa block godha jedhee yoo kan yaadu ta'e imo beektaa kan jedhu kana jechuudha. Asirra dhufee daataa irratti kilik yoo godhe an wifi-tti fayyadama waan ta'eef akkuma asirratti argattan wifi kan koo asirra banaa waan ta'eef ni hojjeta online irratti jira jechuudha. Dogongoree jira. Warroonni kana akkas gootan warroota daataatti fayyadamtanii jechuudha.
ana fakkeenyaaf maal gochuu qaba wifi itti fayyadamu waan ta'eef wifi asii kana ofirraa balleessuu qaba jechuudha. Asirratti dogongora akka hin uumneef isinitti hime dhaggeeffattoota kan koo appii kanatti fayyadamtanii akka namni kamiyyuu isin hin jeeqne gochuu ni dandeessanii itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamadha. Viidiyoon kun namoota baay'ee ni fayyadan ni tajaajila waan ta'eef share like gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.